kabajamtoota daawwattoota BBS oduu galgala kanaa qabadhee dhiyaadheetiin jira. Oduu wajjin aan Aarif Ahmadi. Oduu keenya kan jala qabaatiin dargaggeessi Oromoo ganna tokkoo fi ji'oota afuriif mana hidhaa ture humnoonni mootummaa namoota biraa baasanii ajjeesaa turu BBS itti hime. Godina Shawaa Kaabatti kana argamu mana hidhaa guddicha magaalaa Fiichee keessatti murtii haqaa malee yeroo dheeraa kan hidhamee dhiheenya kana bahee dargaggoo Dajanee Girmaa dhukkubsatee yaala dhorgamullee dubbata. Badri Yusuftu dubbise. Dargaggoo Dajanee Girmaa kan ganna tokkoof ji'oota afuriif manneen hidhaa garaagaraa jaha keessatti hidhame turtii ganna tokkoof ji'oota afuriin booda dhiheenya kana gadhiifamuu BBS itti himee jira. Paartii KFO deeggaruun siyaasaa keessaa hirmaannaa qabaachuu kan dubbatu Dajaneen humnoonni mootummaa poolisii Oromiyaa ajaja mana murtiin ala na hidhan jechuun hima. Yeroo dheeraaf godina Shawaa Kaabaa mana hidhaa guddicha magaalaa Fiicheetti kutaa dukkanaa keessatti na hidhuun dararaa hamaan irraan ga'an jedha dargaggoon kun. Barumsa isarraa yeroo 19 irra deddeebiin kan hidhame yeroo ta'u ganna tokkoo fi ji'oota afuriif manneen hidhaa garaagaraa jaha keessatti yeroo isaa gubee jira. Yeroo isa qabanitti qabeenya manaa qabu ragaalee barumsaa badhaasa fi dokumantiilee garaagaraa humnoonni mootummaa jalaa saamullee hima. Mana hidhaa keessatti dhukkubsatuu kan himu dargaggoo Darajeen waldaan fannoo diiman akkan wal'aanamuuf carraa argadhe na didan jechuun komisaa dhiheessa. Sagantaa mootummaa cehumsaa hundeessuu jiru baaste abbaa torbeetiin aangoota mootummaa shororkeessitee fi ummanni akka mootummaa kuffisuuf kakaaste jechuun na himatan jechuun dubbata. Seeran ala qabameen hidhame mirgi koona sarbame kan jiru Dajaneen namoota baay'ee na biraa baasanii ajjeesaa turan jechuun mudannoo mana hidhaa BBS itti hime. Namoota garii ammoo hidhaa baasuuf maatii maallaqa gaafatu. Kun ammoo Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa daldala guddaadhaa jira. Humnoonni mootummaa nama nagaa hidhanii maallaqa gaafatu jira. Namni yeroo 19 irra deddeebiin hidhamee fi walumaa galatti ganna tokkoof ji'oota afur murtii malee mana hidhatti dabarse kun. Maal sababni itti hidhan? Siyaasa hogguu jettu mee adda baasinatti himi? Siyaasa tokkoffaan sodaachisuudha. Akkasuma madaba keessatti raawwateedha. Inni kan biraa piroopozaala mootummaa cehumsaa qopheessitee akkasuma uummanni akka mootummaa uummata kakaasee fi akkasuma abbaa torbeetii aangoota mootummaa shororkeessitee jechuudhaani kanneen irratti hidhaa turanii yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa ture. Hangamiif mana hidhaa turte? Humnoonni jalqaba si qaban humnoota poolisii addaa Oromiyaati moo humnoonni si qaban sun humnoota akkamii? Humnootuma mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii poolisii Oromiyaatti kan naqabee inni ture gara waggaa tokkoo fi afuriitti mana hidhaa ture. Manneen hidhaa dukkana keessatti kan hidhamaa ture. Miidha jiruudhaan harka isaanii kan hidhamaa ture. Qaama sana ragaasee haala ulfaataa keessatti mana dukkana keessa dukkanatti hidhamaa ture jechuudha. Mana murtii si geessanii waan sin jedhan qabu? Mana murtii jedhee ofii maatiin jedhanii dhiyaatee ture. Gaafa inni mana murtii abbootii seeras doorsisaa turanii maaliif mana akka dhiyaatee barreessaa jiranii. Barreeffamee yaalallee waldaa fannoo diimaa addunyaatiin akka yaalamu xalaan barreeffamee sasachii akka hin yaalamne dhorkame. Akkasumatti sadii qabanii dhaalaa mana murtii jiru wiifiin gaafa sakattaallee dhaalaa ajaja mana murtii tokko illee jiru. Mana hidhaa namoota baay'ee baasanii kan ajjeesaa turan jechuudha. Nama bukkeedhayyuu namoota baay'ee baasanii kan ajjeesaa turan. Dimokiraasiin biyya kanaa nama hidhanii maallaqa gaafachuudha. Kutaa kanatti kan jiru baasina. Kun immoo daldala ta'eera bakka jechuun. Qormaanni kutaa 12ffaa waggaa dabre godinaalee muraasa Oromiyaa keessatti sababa nageenyaatiin osoo barattootaaf hin kennamin hafe guyyoota muraasa keessatti akka kennamu biiroon barnoota Oromiyaa ibse. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa sababa nageenyaatiin wal qabatee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 yookiin bara 2021 keessa kennamuuf ture Oromiyaa godinaalee garii keessatti osoo hin kennamin hafuun ni beekama. Biiroon barnoota Oromiyaa ibsa guyyaa har'aa amajjii 30 takka bara 2021 baaseen qormaanni kutaa 12ffaa bara 2013 sababa nageenyaatiin bakka gariitti osoo hin kennamin hafe amajjii 24 hanga 27 bara 2014tti kennamuuf qophiin hundi xumurame meeshaaleen qormaataa buufataalee qormaataa gahuu ibse.
Godinaaleen Oromiyaa keessaa barattoonni qormaata itti hin fudhatin godinaalee Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti manneen barnootaa 55 aanota 17 keessatti barattoonni qormaata akka hin fudhatin ibsamee jira. Kana malees barattoonni ammaan dura carraa qormaata biyyaalessaa fudhachuu argatanii hanga ammatti firiin qormaataa hin bahiniif barattoota amma qormaata fudhatan waliin akka firii isaanii eeggatan ibsi biiroo barnoota Oromiyaa kun ifoomsee jira. Dabaluunis ibsichi akka Oromiyaatti barattoonni 21,000 caalan osoo hin qoramin jiraachuu ibse naannoo Amaaraa fi Affaarillee haaluma wal fakkaatutu jira jee. Itti fufuunis lakkoofsi barattoota qormaata bakka buusii kana fudhatan xiqqaa waan ta'eef soroorsuun teeknooloojiin waan hojjetamuuf hin turu kan jee ibsi biiroon barnoota Oromiyaa baase kun bu'aan waliin yeroo gabaabaa keessatti waan bahuuf isinilleen obsaan akka nu eeydan kabajaan isin gaafanna jee. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa bakkeewwan garagaraa to'atee jirutti biiroon barnoota Oromiyaa akka waan Oromiyaa keessa nageenyi jiru fakkeessuun ibsa kana baasee jira. Haala amma jiruun tarkaanfilee wal amantaa uumaniin mariin biyyaalessaa waan hin utubaminiif bu'aa barbaadamu fiduu caalaa waraana jiru hammeessaa jee waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan mariif haala mijeessuu malee raawwachiisus hin qabu jee dabalata Badri Yusuftu qaba. Haala amma jiruun marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf wal amantaan hin jiru jee waraanni bilisummaa Oromoo. Mariin adeemsifamaa jira jedhamu tarkaanfilee wal amantaan waan hin utubaminiif bu'aa barbaadamu caalaa lolaa jiru hammeessaa jee waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin lolaa jiru ibsa isaatiin. Paarlamaan Itoophiyaa komishinii marii biyyaalessaa geggeessu mootummaan mataa isaatiin gurmeesse erga dhiheenya kana raggaaseen booda komiin waraana bilisummaa Oromoo kun kan dhagayame. Paarlamaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoof TPLF galmee shororkeessatiin kan himate yeroo ta'u osoo labsiin kun hin kaafamin mootummaan Itoophiyaa marii biyyaalessaatiin geggeessa jechuun fakkeessiidha jedhu namoonni. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan guutummaa biyyattiitti dhukaasni akka dhaabbatu dhiibbaa Eertiraa daangessuuf humnoota Eertiraatis Itoophiyaa keessaa baasu hidhamtoonni siyaasaa guutummaa biyyattii keessatti hidhamanii jiran haa hiikaman bakka hundatti hulaan deeggarsa namoomaa akka banamuu fi labsiin shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF irraa akka kaafamu cimsee gaafatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo marii biyyaalessaa keessatti hirmaatuuf haalduree nageenyaaf xurree saaqan tarrisuun walitti dhufeenya humnoota siyaasaaf waan gaariidha jedhu rogeeyyoonni. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf mootummaan Itoophiyaa haleellaa diroonii kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti raawwatullee himee jira. Gam tokkoon waraana hammeessaa gama kaaniin ammoo waa'ee marii biyyaalessaaf nagayaa haasa'aa jira jechuun qeeqa jabaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiheesse waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan Itoophiyaa mariin biyyaalessaa akka milkaa'uuf haala mijeessuu qaba malee raawwachiisuu hin qabu jechuudhaan akka malee morma waraanni bilisummaa Oromoo. Kaayyoon mootummaa Itoophiyaa ammoo marii biyyaalessaa daheeffatee tokkummaa keessoo isaa cimsatuu fi biyyoota lixaarraa deeggarsa argachuuf ija waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaatiin. Mariin biyyaalessaa jedhamu kunis tarkaanfilee amantaa uuman irratti bu'uureeffame yoo hin geggeeffamne bu'aa isaa caalaa waraana waliin hammeessuu malee xumura itti gochuu hin danda'u jaa waraanni bilisummaa Oromoo. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad haasaa diyaaspooraaf amma dura godhan keessatti mootummaan marii biyyaalessaa adeemsisuuf qophii tahuu dubbatanii turan. Faallaa kana ammoo dubbataan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftii Khamisa Dabre ibsa laatan keessatti mootummaan gareelee shororkeessitootaa waliin marii biyyaalessaa geggeessuuf oduun jettu sobaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoof TPLF mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin haleelaa jiran mootummicha fonqolchuuf tumsaa waloo bara dabre tolfatuun isaanii kan yaadatamu. Hoogganaan olaanaan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el BBC waliin turtii godhan keessatti mootummaa Itoophiyaa waliin alkallattiin mari'ataa jirra jedhan. Mariin kunis bu'aa mul'isaa jiraachuu himanii jiru qondaalli TPLF kun. Mootummaan ammoo tuttuqqii TPLF akka ittisaniif raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota nageenyatiif kallattii kaa'u tibba dabre keessa ibsuun kan yaadatamu. Oduu biyya alaa isin biraan geenya Kooriyaan kaabaa suuraalee misaa'ilota waggaa 5 dabran dhukkaafte agarsiisu gallakkifte. Suuraaleen Kooriyaan gallakkifte kunis qarqaraa fi naannolee Kooriyaa kaabaa kan agarsiisan yeroo ta'u wiixata dabre magaalaa guddoon biyyatti Pyongyang misaa'ila baalaastikii
Heewaasongi 12 jaamu yaaliif dhukaasuu mirkaneessitee jirti. Yaaliin misaayila furguggeeffame kunis hawaasa addunyaa harrifachiisee fi misaayilli kun humna guutuu yoon fayyadame daangaa Ameerikaa haleeluu bira dabre kiiloomeetira 1000 imaluu akka danda'us gabaafame. Magaalaan Pyongyang ji'a dabre qofatti misaayila 7 dhukaasuun riikardii kan qabatte yeroo ta'u sochiin kunis Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa, Jaappaanii fi biyyoota biraatiin balaaleffatamee jira. Kooriyaan kaabaa misaayila kana dhukaasuu Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa sirna farra misaayila isaaniitiin erga arganiin booda biyyoota biroo dursanii gabaasan. Akka biyyoonni kanneen ja'anitti misaayilichi fageenya kiiloomeetira 800 fi ol dheerina kiiloomeetira 2000 imaluun qaama bishaanii Jaappaan irratti kan qubate yeroo ta'u humna guutuu osoo fayyadame balallii takkaan hanga kiiloomeetira 4000 deemuus mala ja'an. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Kooriyaan kaabaa yaalii misaayila baalaastikii fi meeshaalee waraanaa niikularaatiin taasiftuu dhoorkurra dabre ugguraa turus Kooriyaan kaabaa garuu uggura kana irra deddeebiin cabsitee jirti. Ameerikaan sochiin yaalii misaayila Kooriyaan kaabaa gootu kun marii haarawaa Kooriyaa kaabaa wajjin akkan godhuuf na dirqisiisee jira jette. Biyya Chaayinaatti walabummaan miidiyaa saffisa guddaan gad deebi'aa jiraachuun gabaafame. Gareen ogeeyyii miidiyaa biyyoota alaa kanneen Chaayinaa keessa hojjetan bakka bu'u walabummaan miidiyaa biyyattii keessatti saffisaan gad bu'uun akka isaan yaaddesse himan. Kanumaan wal qabatee waldaan Foreign Correspondents Club ogeeyyiin miidiyaa Chaayinaa keessa jiran reebicha butamuu duula miidiyaa hawaasummaa fi viizaa dhoorkamuutiin rakkachaa akka jiran ibsee jira. Gaazexeessitoonni biyya keessaa kan Chaayinaa fi Hong Kong keessa jiranis miidhaaf saaxilamuu isaanii waldaan kun beeksisee jira. Chaayinaan waldaa ogeeyyii miidiyaa biyyoota alaa kana dhaabbataa seeraan ala ta'e jechuun beekamtii dhoorkatee jira. Ogeeyyiin miidiyaa biyyoota alaa hedduun Chaayinaa keessa jiran mootummarraa dhiibbaa isaanirra ga'uu sodaachuun biyyattii kan gallakkisan yeroo ta'u kanneen biyyattii keessatti hafan ammoo of eeggannoo jecha karoora yeroo rakkoo tolfatanii hojjechaa jiraachuu waldichi gabaasee jira. Gaazexeessitoonni Chaayinaa keessatti rakkifamaa jiran kanneen biyya alaa qofa osoo hin ta'in waahillan isaanii kanneen lammii Chaayinaa ta'anilleen qaama mootummaatiin hiraarfamaa jiraachuu ibsi waldaan kun baasee ni mul'isa. Lammiin Awustiraaliyaa Cheng Lii fi lammiin Chaayinaa Haazee kan jedhamus iccitii mootummaatti bu'an jechuun erga hidhamanii waggaa tokko ol dabree jira. Ogeeyyii miidiyaatiin cinattis maddeen ogeeyyii miidiyaatiif odeeffannoo kennan dararamuu fi akkasumas gaafii fi deebiif yoo beellama qabaatanis sa'aa dhumarratti dhiibbaa aanga'oota mootummaatiin yaada kennuun ni dhorgaman. Gaazexeessaan biroo kana gabaasa kana keessatti wabeeffatame tokko ammoo maddi odeeffannoo isaa tokko suuraa iskiriinarraa kaasee ergee fi booda qabame hidhaan itti muramuu kan hime yeroo ta'u yoom akka gadhiifamu hin beekamu jee. Gulaalaan gabaasa waldaa Foreign Correspondents Club wabeeffatame tokko akka ji'utti imaamanni zeeroo koovid dhimmi hojjettoota muddama siyaasaa wal amantaan dhabamuu fi jibbansi Chaayinaa miidiyaalee warra lixaa balaa hamaadha jee. Chaayinaa keessa bulchiinsi Xinjiang bakka jireenyaa muslimootaa Uyghur taatee fi sarbamni guddaan itti raawwatamu eeguuf ogeeyyiin miidiyaa yeroo hayyamaa argatanii hojiif bobba'anis humnoonni mootummaa akka isaan hordofan ogeeyyonni miidiyaa qorannoo waldaa kanaatiif yaada kennan keessaa dhibbeentaan 88 himanii jiru. Haa ta'u malee Chaayinaan amma dura miidhaa ogeeyyii miidiyaa biyya alarra gahuu irratti himata waldaan FCC kun dhiheesse fudhatama hin qabu jechuun haaltee turuun ni yaadatama. Oduu ispoortiitiin taphni kuffisanii dabruu waancaa Afrikaa 33ffaa guyyaa kaleessaa taphoonni lama taphatamaniin Ijiptii fi Senegaal gara marsaatti aanutti kan dabran yeroo ta'u Morokoo fi Ekwaatooriyaal Giiniin ammoo mo'amuudhaan dorgommicha keessaa baafamanii gara biyya isaanii galanii jiru. Bal'ina oduu tanaa Shamsuu Bashir akkatti aanutti dhiheessa. Taphoota kuffisanii dabruu waancaa Afrikaa 33ffaa kaleessa galgala taphatamaniin biyyoonni lama jechuun Masrii fi Senegaal morkattoota isaanii mo'achuudhaan karaa nusa xumuraatiif yoo dabran Morokoo fi Ekwaatooriyaal Giiniin ammoo dorgommicha keessaa baafamanii gara biyya isaaniitti qajeelfaman. Tapha jalqabaa kaleessa galgala akka biyyaatti galgala sa'aat akka irratti Masrii fi Morokoon taphataniin wal morkiin cimaan gama lamaanuu kan irratti mul'ate yoo ta'u gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Masrii goolii 2-1 Morokoo injifachuudhaan gara nusa xumuraatiif dabruu mirkaneesse.
mirkaneeffatee jira. Morookoon biyya waancaa Afrikaa bara kanaan injifatti jedhamee tilmaamni guddaan kennameef ta'us garuu Masritti harka kennitee gara biyya ishiitti galuudhaaf dirqamtee jirti. Tapha Masrii fi Morookoon istaadiyeema Ahmadii Ahijoo irratti wal morokkatan Masriin tapha 54 kubbaa kan to'atte yoo ta'u Morookoon gama isiitiin 46 to'achuudhaan tapha ajaa'ibaa deeggartoota kubbaa miilaa agarsiisan. Haaluma kanaan taphni jalqabee daqiiqaa 6ffaa irratti taphataan Morookoo fi kilaba PSG Ashraf Hakimiin kubbaa qabatee karra warra Masriyoonni seenuuf yaalirra jirutti balleessaa irratti hojjetameen Morookoon peenaalitii argattee Sufiyaan Bufaal gara goolitti jijjiiruudhaan Morookoon taphicha 1-2 dursuu jalqabde. Gareen Morookoo erga goolii galchee kaasee karaa sarara duraa deemanii goolii warra Masrii weeraruu daran ittisa irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u faallaa kanaatiin ammoo gareen kubbaa miilaa Masrii amma karaa goolii warra Morookoo siquudhaan weerara nama sodaachisu cimaa geggeessaati turan. Keessaafuu taphataan urjiin sarara fuulduraa Masrii fi kilaba Marsiisaayid Liivarpuul kan ta'e Mohaammed Salaan yeroo adda addaatti karaa duratti deemuudhaan warra Morookoo irratti balaa cimaa buusaati bule. Haa ta'u garuu gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Masrii karaa warra Morookoo akka jabaa weeraraa turanis osoo goolii lakkoofsisuu hin danda'in boqonnaa ba'uuf dirqamanii taphichis boqonnaa Morookoon Masrii goolii 1-2 dursuun boqonnaan ba'ame. Erga boqonnaa bahanii deebi'an booda gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Masrii akka jabaa dhiibbaa godhaa ture. Keessaafuu taphattoonni sarara fuulduraa Masrii Mohaammed Salaatiin hoogganamanii warra Morokootti bakakkaa roobsuu jalqaban. Haaluma kanaan Masriin dhiibbaa taphaa cimaa godhuudhaan daqiiqaa 53ffaa irratti taphataan urjiin Masrii fi kilaba Liivarpuul Mohaammed Salaan goolii jalqabaa Masriidhaaf galchee Masrii fi Morookoon tokko walqixa ta'an. Haa ta'u garuu taphni gamalachuu tuunuu cimee itti fufus daqiiqaa 90 goolii 1-1 walqixa ba'uudhaan taphichi gara daqiiqaa idaamatti ce'e. Erga daqiiqaan idaamee boodas gareen biyyaalessaa kubbaa miilaa Masrii dhiibbaa godhuu akkuma itti fufetti jira. Faallaa kanaa garuu warri Morookoo dadhabaa dhufan. Carruma kanatti fayyadamuudhaan Masriin dhiibbaa godhaa turte itti mulkaa'uudhaan daqiiqaa 100ffaa irratti Mohaammed Salah kubbaa ajaa'ibaa mijeessee kennee Teresgeen kiyyoo keessa mirfirsuudhaan Masriin goolii 2-1 taphicha dursuu jalqabdee taphichis olaantummaa Masriitiin 2-1 xumurame. Tapha kanarratti ga'umsa ajaa'ibaa kan agarsiise Mohaammed Salah taphataa cimaa yookaan man of the match tapha kanaa ta'uudhaan filatamee badhaasaas argate. Tapha biraa kaleessa galgala akka biyyaa sa'a 4 irratti taphatameen gareen kubbaa miilaa Senegaalii fi Ikwaatooriyaal Giinii morkii cimaa godhaniin taphicha olaantummaa Senegaaleen 3-1 xumurame. Taphni Senegaalii fi Ikwaatooriyaal Giinii kun kubbaa waliif kennuudhaan olaantummaa Giiniitiin kan ture yoo ta'u leenconni warra Senegaal Saayidoo Maanee fi Kaalidoo Kiiloobaaliin hoogganaman abshaalummaa isaanii itti fayyadamuudhaan taphicha olaantummaan xumuran. Gooliiwwan Senegaal ittiin injifatte kan lakkoofsan Deedihuun daqiiqaa 28ffaa irratti goolii jalqabaa kan lakkoofse yoo ta'u Koyaateen daqiiqaa 68ffaa irratti akkasumas Saar daqiiqaa 79ffaa irratti goolii sadaffaa lakkoofse. Goolii takkittii Ikwaatooriyaal Giiniin galchite ammoo Booyilaan daqiiqaa 57ffaa irratti lakkoofsuudhaan taphni waliigalaa goolii 3-1 xumurame. Senegaal karaa nuusa xumuraa yoo dabartu Ikwaatooriyaal Giiniin ammoo gara biyya isii galuudhaaf dirqamte. Oduu keenya biraatiin taphataan Manchester United fi lammii England Mason Greenwood himannaa dirqiin gudeeduu miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jiruun shakkamee to'annoo jala oolfame. Poolisiin Greet Manchester suuraawwanii fi viidiyoowwan dubartiin takka maxxansitee fi miidhaawwan irra ga'u ittiin himte quba qabaachuu himeeti jira. Itti dabaluunis taatee kan hordofee himannaa dirqiin gudeeduu fi qocollaa saalqunnamtiitiin shakkamee dargaggeessi umurii isaa ganna 20 Mason Greenwood keessa jiru to'annoo jala ooluun mirkaneessinaa jee. Taphataan lammii England kun hanga qorannaan taasifamutti to'annoo jala tura. Kilabni Manchester United dursee taphataan kun hanga beeksifamutti yeroo leenjiif ta'ee dorgommii irratti akka hin hirmaanne himeeti ture. Hokkora bifa kamiyyuu hin fudhannu kan jee kilabni Manchester United himannaa miidiyaa hawaasaa gubbatti taphataa isaa irratti dhiyaate quba qabaatus hanga ragaan qabatamaan argamutti yaada dabalataa hin kennu jee Manchester United. Mason Greenwood himannaa miidiyaa hawaasaa kanaaf deebii hin kennine. Taphataan ganna 20 kun yeroo duraaf bitootessa bara 2019 Manchester United hiriiree kan taphate yoo ta'u ga'umsa gaarii agarsiiseen gurraan dhala bara 2021 kilabicha walii galtee ganna 4 mallatteessuun isaanii yaadatama. Toligaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabanne hanganumaan kan isin waliin ture Arif Ahmad gama ogummaa teeknikaaf kaameraatiin Abdii Jamaaltu nufaana ture qophiilee hafan waliin turtii gaarii